السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجارتم توني هردفتوني برسار ماب. الحمد لله أنك كوت نجاني كيف إن جل الله كبجادا بكير تمرس نجو. إجا وتوتن كيا خليسة قلقلا حالة يوتيوب channel فا كيسني كان رد لقصو دندسن حالة تبان التن اسم برسيسين ترى هر بارتي لما فادا مو حالة صورة بروفايلي قدرتني في أكاسما حالة باckgroundi سايوكين فاناري cover photo ساو دبي چودا irra kaayachuu dandeessan isin barsiisa akkasuma haala viidiyoo irratti gadi lakkiftan jechuudha isin gale. Egaa daawwattoota kiyya warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan baga nagaa dhuftan jechaa YouTube channel keenya subscribe godhachuun dagatanadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirra dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san killee itti godhaa jechuudha ol kajeetu irratti qochuun dagatanadha. Akkasuma barumsa garraadhaa sin darbee YouTube channel keenya jala see'uudhaan waan isin barachuu dandeessanii. Barumsi keenya yoo isinitti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu like share gochuun dagatanadha. Egaa gamoon hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetiin afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota kiyya haalli YouTube chaanaala keessan irratti suuraa piroofaayilii keessanii itti kaayyattan akkasuma kafarfoota yookiin paanaarii jedhamanii dudduubaa suni YouTube chaanaala keessan galtanii YouTube chaanaala edda banattan san irratti jechuudha. Achi booda bakka piroofaayilii kanarratti kilik gootanii achi booda ammallee yuur chaanaal kan jedhamu irratti kilik gootu. Egaa haala kanaan isinii fidee jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fidee edit chaanaal kan jedhamu irratti kilik gootu. Achi booda fakkii kaameraa sanarratti kilik gootan piroofaayilii irra kaayyachuudhaaf. Achi booda choose from your photos kan jedhamu irratti kilik gootu. Achi booda suuraa piroofaayilii kaayyachuudhaaf qopheeffatte sanarratti kilik gootu. Fakkeenyaaf nama suuraa mukii kanarraa kaadhu. Haala kanaan sirreessitanii achi booda save irratti kilik gootu. Egaa achi booda kanoo piroofaayilii nama godhamee jira. Ammallee kan duuba kan ammoo cover photo kana godhachuudhaaf deebiftanii bakka kaameraa kiyya saamtan irratti kilik gootu. Ammallee asirratti kilik gootu. Ammallee fakkeenyaaf kan amma asumarratti yaadee isinitti agarsiisutti suuraa duuba kaayyachuu barbaadan irratti kilik gootan ammalleedha. Isin galee fakkeenyaaf haala kanaan kilik sirreessanii inni sirreessitan sinillee jechuudha. Achi booda save kilik gootu. Egaa achi booda amma haala kanaan hundinuu piroofaayilii jii duuba paanaarii isaa jii hundinuu sirraa'ee jira jechuudha. Achi booda of duuba ni deebitu ni ilaaltan jechuudha. Of duuba deebitanii amma kanaan. Egaa kunoo akkuma argaa jirtan kunoo suuraa piroofaayilii godheen jira. Of duuballee kunoo barreeffama yookiin maqaa kana kaa'een jira. Haala kanaan duuba isaatii fi piroofaayilii isaadhaa kaawwattanii jechuudha. Amma itti aanuun kan hafe haalli suuraa irratti shismu haalli viidiyoo irratti gadi lakkiftan jechuudha. Fakkii iddoo irratti kilik ni gootanii haalli viidiyoo YouTube channel keessa irratti maxxansitan jechuudha. Achi booda upload viidiyoo kan jedhamu kilik gootu. Achi booda viidiyoo maxxansuu barbaadan irratti kilik gootanii. Achi booda next kilik gootu. Egaa achi booda asii kanarratti jechuudha yaada viidiyoo keessanii san jechuudha ni barreessanii. As gaditti immoo add description kan jedhu kanarratti immoo barreeffama descriptionii jalatti barreessuu barbaadan barreeffama qubee 5,000 barreessuu dandeessanii jechuudha. Hanga barbaadan barreessuu dandeessanii jechuudha. Achi booda next irratti kilik gootu. Achi booda haala kanaan asitti isin fida. Yesii fi noo isinii baasa. Noo irra kilik gootu. Yeroo haala kanaan noo irratti kilik gootan achi booda asolitti kunoo upload kan jedhu jira. Upload irratti kilik gootu. Egaa achi booda haala kanaan YouTube irratti viidiyoo suni maxxanfama yookiin fe'uu eegalee jechuudha. Yeroo parsantii 100 guute xumuree jira fe'amee jira jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin eegala jeetan abdii qabaa barumsi keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa ta'an subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.